daawwattoonni keenya kan daawwachuu jirtan qophii Dr. Google Shooti. Ani qopheessan keessan Abarraa Daanyee tureeti. Har'a keessummaa tokko sinii qaba. Keessummaan kun artistii Oromoo beekamaa tokko. Artistii Oromoo kana akkuma beektan hundi keessan karaa YouTube'iitiin yookaan karaa miidiyaa adda addaatiin akka beektan abdii qaba. Haa ta'u malee warra isan beeknee fi isumarraa dhageenya mee baga nagaan dhufte qophii. Baga nagaan nu eegdan. Mee eenyu siniin jedhan? Maqaan koo weellisaa Getaachoo Nugusee yookaan immoo maqaa uummanni Oromoo naa baase Bosiyyoon jedhama. Maqaan Bosiyo kun eessaa dhufe? Bosiyo jechuun sirba yeroo duraatiif ani calqabaa irratti afaan hiikkadhe. Sirba san immoo uummanni naa jaalateet maqaa koos gara sanitti naa jijjiiranii uummanni bal'aan Bosiyyoodhaan na beeka namni baay'een Getaachoodhaan namni na beeku hin jiru sanirraa ka'eeti. Sirbichas immoo akka daa'ima koo isa calqabaattan jaalla sanirraa ka'eeti Bosiyyoon jedhan. Bosiyo seenaa jedhamu Getaachoo jedhame. Ani Bosiyyoo doonaa jetteen natti tola maaliif uummannis waan jaalatee naa baase natti tola na Bosiyyoo naa. Bosiyyoo mee akkamitti karaa muuziqaa kana deemuu dandeessa? Akkamitti nama artii taatee yookaan yoom calqabdee? Artii ani daa'imummaa kootirraa qabee nan jaalla ture. San booddee gara muuziqaatti akkan galu wanna godhe yeroo ijoollummaa koo mana barumsaa yeroon baradhu baay'ee sirba nan jaalla. Achumarraa ka'een barataa haayiskuulii sadarkaa lammaffaatti hoggaan darbu namni na beeku wayii tokko hin jira hawsoon immoo ture yeroo san godinarra. Akkan duraan biyyatti sirbu na beeka mucaan wayii maaf sirbine as kan hawsoo wayii hin jira deena oduu wayii natti hime deemeen dhaqee achitti galmeeffame na sirbee sanirraa kaaneet hawsoo saniin kaaseetta wayii baasnee kaaseetta isa Bosiyyoon jedhu kun irra jiru achi keessaa akka tasaa ta'e sirba kiyyatu jaalatame guruppiidhaan baasnee sanumarraa ka'een gara sirbaatti akkan galu taasise. Mee ati akka sirbaatti galuuf fakkeenya kan si ta'e sirboota Oromoo keessaa eenyu? Weellisaa guddaa jaaladhu fi an baay'ee natti tolu weellisaa Tsaggaayee Dandanaa yookaan Sayyoo fakkeenya gaarii naaf ta'e isarraa ka'een gara sanitti gale. Yaa Tsaggaayee Dandanaa nama jaalatamu. Egaa akkuma beektan daawwattoonni keenya Bosiyyoo. Bosiyyoon kan beekamu yookaan Getaachoon kan beekamu sirba yaa safaa shaaroo lammii aga namaan beektu namni mee ati loqoda gaarii qabda artistoota Oromoo keessaa kan beekamtuunis loqoda gaarii yookaan waa'ee seenaa sirbuu waa'ee gootota Oromoo nu dura darbanii har'aan ibsii teenyee afaan Oromootiin akka wajjin haasofnu kan nu godhan lubbuu namaatitti darbe waan kana darbe. Sirrii. Haa ta'u malee sirbi kee yeroo hunda waa'ee gootota Oromoo irratti kan hundaa'e irraan beekamta. Mee maaltu karaa san nitti akka baalaansi yookaan karaa sanitti akka dhiibdu si godha? Maaltu jira seete kun wanta guddaadha. Gara ani uumama koo keessa sirba yeroo sirbu waltajjii irratti illee yeroo hojjedhu sirba jaalalaa yeroo sirbuu fi sirba gootaa dhugaa sirbu wal qixxeetti hin gammadu. Waa'ee gootaa sana dhugaa sirbu seenaa dhugaadhas keessa kootiin hojjedhaa na gammachiisa. Namoonni kun immoo seenaan isaanii kun dagatamee baduu hin qabu. Dhaloota dhufuuf dabarsuu qabna. Nus immoo akka jarreessaniitti ta'uu qabna. Goota ta'uu qabna. Maaf namni waan hin taane nutti taphataa jedhamee sanirraa ka'eeti waa'ee goota sana akka sirbu kan na taasise guddaan jaaladha waa'ee gootaa sirbuu fakkeenyaaf yeroo calqabaatiif seenaa gootota geerarsaan jammaramee tooni gara sirba biraatti ce'amee sirbu yeroo calqabaatiif anatu hojjete amma garuu weellistoonni biraa sanirraa ka'anii istaayilii saniin hojjetamee tooni geerarsarraa waa'ee gootaa kun babal'achaa dhufeera yeroo calqabaaf garuu anatu hojjete seenaa sana waa'ee gootawwan geerarsaan waan biraa immoo sirba haaraan dhufuu jirta. Sirbi haaraan kun almost akka inni dhagayeetti hojjetame dhumuu gahe. Mee sirbi haaraan kun maal fa'aa hammata? Sirbi haaraan waa baay'ee of keessaa qaba. Akkuma dura dubbanne calqabarratti waa'ee gootaa of keessaa qaba ammas lakkoofsa lammaffaa jechaadha. Seenaa jiruuf jireenya waa'ee baadiyyaa of keessaa qaba.
akkasuma immoo sirboota godinaalee Oromiyaa adda addaas of keessaa qaba. Waan akkasii of keessatti hammatee jira sirbi kun amma. Mata dureessaa waa malee jedhamee sirba moggaafama inni yaada irraa waa malee albeemissa waa malee manni aaru jedha Oromoon ugaa mammaaku walaloosa abiddi yoo jiraane malee aaru waa malee manni aaru jedhama walaloosa xiqqoo ishin si yaadachiisuu danda'a albeemicharraa waa malee yaa goota ko gadhee seete kan goonni goota baqatu goonni waa malee gootarraan baqatu gadheen garuu osuma waan taane akkasumaan dheeffa goonni garuu amma lubbuu sadarbutti hoo humnaa olitti honnoo malee lubbuu dabarsa goota irratti gateen dheeffu waatu dhibeef malee kan goota teechisu osoon guyyaa ta'e dabeessa moosisuudha goonni odoo jiru wanti ta'e wayii isa dhibeet waan namni janneef tokko jira akka lolle guyyaa jecha odoon guyyaa ta'e dabeessa moosisu dabeessa ta'amma goota moo'ee jira goonni odoo jiru haalli fi barri himmi janneef waan akkasii kaan immoo ummanni dhaggeeffatee itti hafixu walaloo saafe na jalatti shimalas qabxu kooltiin dagatini siigamtu malee waa'ee kee himatini siigamtu malee citiin dubbatinidha walaloosa waan akkasii of keessa qaba. Kiliipota san sirba kee haaraa keessaa hammateetti xinnoo laale hin finne. Yaa ta'u malee kan kiliippiin dura kalardii fi kan black and white jedhaniin hojjetu. Ani akka kiliippii san aga xinnoo argee akka malee natti tolee san ture. So maaliif kiliippii san gurraachaan akka ta'u waan taasise ergaasaa waliin akka wal duuka deemuuf. Sirbichis waa'ee gootawwaniiti gootawwan darbee warra lubbuudhaan hin jiran gootawwan kun waan san akka yaadannoo nuu ta'uuf wanna darbe argisiisuudhaaf gurraachan goone akka seena dhugaadhaan wal qabatee deemu inni argitee ta'uu ta'ee haalli iddoon itti waraabame isaallee calliseetuma miti namoonni aakteroota ta'anii warri sochii achirratti hojjetan sun adda hundi isaanii meeshaa waraanaa qabatanii meeshaa waraanaa durii meeshaa ammayyaa kana odoon taane kan abbootiin keenya ittiin lolaa turan waan akkasii qabataniiti achirratti hirmaatan itti dhaamameet hojjetame baay'ee waan irratti hojjetame fakkaata baay'ee hojii gaarii hojjetu. Mee sirbi kun haaraan yoom ba'a? Sirbi haaraan amma waan bisaa hojjetame xumurameera akka lakkoofsa biyya kanaatti bara haaraa 2007 irratti gabaa irratti oola jedhamee teeknee akka faranjiitti gara dhuma seensa 2015 jecha naannoo sanitti galakkifama. Daawwattoonni keenya kan daawwachuu jirtan qophii Dr. Google Showti. Qophiin Dr. Google Show keessummaa isinii qabna. Keessummaan kun Bosiyo yookaan Getaachoo jedhaniin. Getaachoon akkuma beektan kan beekamuun sirba gootota Oromoo sirbuudhaan yaa saffaa shaaroo lammii kan jedhu namoonni biyya Yurooppaa jirtan, Ameerikaa jirtan, Awustreeliyaa jirtan definitely sirba isaa kanaan akka beektan abdiin qaba. Sirba haaraa karaadhaas ni qaba. Sirbi haaraan kun kilippii ajabaa sirba gaarii dhufuu jira, waan gaarii uummataa fiduu jira. Hopefully haaraan bitattu siniif waan gaariin sinii dhufee jira. Hopefully enjoy gootu ta'a. Mee waa hundaafuu bitadha. Isas qarqaaranii isinis ittiin enjoy godha. Kan daawwachuu jirtan qophii Dr. Google Show gaafiif deebiin keenya itti deebina. Getaachoo kan Bosiyo waan private si agaafadhu. Hin danda'amu. Niitii fuutee? Fuudhe. Ijoollee horattee? Ijoollee lama horadhee amma lammaffaa. Lammaffaa? Umuriin isaanii meeqa? Takka waggaa 3 takka amareef ji'a 3. Ji'a 3 waggaa 3 ji'a 3. Ji'a 3. Mee addunyaarraa waan ati jaalattu? Addunyaarraa anti wanta jaaladhu bashannanuun jaallaan. Bashannanuudha dhiphachuun barbaadu yeroo baay'ee gammaduun jaalla. Sheer goonaanis bashannanuun jaaladha. Sekreetiin addunyaa kanarra bashannanuu wanna si gammachiisu godhu agasuma sekreetiin an biraan jiru. Waan jibbitu keessaa wannan jibbu keessaan guddaanan jibbu hattuudha fi nama sobuun jaallu. Sobaaf hattuun jaallu.
Sobaafattu anis sobaafattu jaalladha. Namni haqa namaa nyaatu. Tokko taanee jechaadha. Namni haqa namaa nyaatu namni sobu gaarii muti. Jaalladha anis nama akkasii. Akkasii anis. Yaa sheer goona jechaadha. Mee waan biraa immoo kara CD haaraa kanatti adeemna. CD haaraan kun akkuma jette kan aadaa waa'ee gootota of keessaa qaba. Waa'ee aadaa of keessaa qaba, waa'ee seenaa of keessaa qaba, waa'ee jaalalaa of keessaa qaba. Waa'ee baadiyyaa. Waa'ee baadiyyaa aadaa Oromoo of keessaa qaba. Mee sirboota kana keessaa kan akka gaarii jaalattu kan? Tokko akka calqabaatti waa'ee waangoototaa san itti aansee immoo sirbi tokko jira. Shaallotiyyaa kan jedhu wayi sirba aadaati ummatumatu sirba shaallotiyyaa shallaliyaa shallalee qilleessis baaltii baree gadi qabi sagalee suuta jedhi dubbaddo waan jedhu isa nan jaalla sirba yeroo daa'immaa kiyyaa biyyatti sirbaa turre waan ta'eef waan biraa immoo waan si gaafadhu biyya kanatti amma artiinis guddate kompitiishiniis baay'ee jira. Akkuma beektan wallisoonni Oromootis artiin Oromoo guddachuu jira. Karaa adda addaatiin argite kompitiishinii san keessa sin jirtanii fuulduratti kan ammam muuziqaa keessa jiraachuu yaadda. Yoo rabbiin jedhe amma danda'ame namman hojjechuu danda'utti muuziqaa keessa nan baay'ee yaadan qabu. Maaliif muuziqaan keessa koo jira waan namni na jaalatuuf uummannis baay'ee yeroo nani hojjedhu waltajjii irrattis baay'ee na waliin namoonni haamilee naa kennu na jaalatu uummanni bal'aan sirriitti na jaalatu sanumarraa ka'ee toon immoo odoo ittiin biddeena argadhe ittiin jiraachaa jira waan ta'eef muuziqaa kana waan an dhiisu natti fakkaatu amma nuurii kooti. Waan biraa immoo dheengadda Adaamaa irratti si argeen ture. Eebba wayii irratti. Sirba kee namni jaalatee birciqoo caccabsee marcubni kufee namni hooti kaate akka malee utaalanii namni tokkichi gad hin taa'u mee sakreetiin sirba keetii kan uummanni ittiin akkanatti jaalatu maal miila? Iccitiisaa maanni seete wanta addaa waan of keessaa qabu hin jiru. Garuu sirbi sun sirbi nani hojjedhu sirbichi sun seenaa dhugaarratti waan hundaa'eef ummanni baay'ee gammadu walaloosaa keessattuu namoonni seenaa gootawwanii kana beeku yeroodhaani seenaa isaanii san geerarsaa fi walaleessee muuziqaan itti dabalee hojjedhuuf onnee isaanii tuqa keessa isaanii tuqa yeroo san odoon beekne namni utaalee anuma sirbu fa'aa of arga namni tokko tokko saniin ala immoo namoonni tokko tokko immoo namni kan bo'us hin jira maaliif gammachuu irraas ka'anii toon itti dhagaamee yeroo naannoo yeroo namoonni tokko tokko hin bo'anii sanirraa ka'eeti inna anis immoo yeroon hojjedhu keessa kootiin hojjedhaa ta'een hojjedhaa aktiin itti fayyadamu akkuma walaloo koosaa waliin akkasumatti ta'een hojjedhaa ummata sirriitti akka ummanni gammaduttan hojjedha onnee kootiin hojjedha waan ta'eef sanirraa ka'eeti. Yaa ispeeshaalii sirba waa'ee gootota Oromoo sirbitu Adaamatti dheengadda namni jaarsa jaartiidha ijoolleedha. Namni gattaa hin jiru akkuma argite daraashni suni akka malee sirba keetitti gammadee ture. So mee warra muuziqaa kee jaalatuun warra sirba kee dhaga'an warra biyyana jiran biyya alaa jiran Yurooppaa jiran biyya adda addaa jiran ergaan isaanii qabdu maal? An ergaan uummata koof qabu akkuma na jaalattan guddaan isin jaaladha isinin kabajaa naa jiraadha uummata bal'aa koo. Baay'ee ulfaadhaa humnaa olan isin jaaladhaa bakka immoo ergamuu qabutti jirra nu ergadhaa yoo qophii adda addaa qabaattanis nu afeeraa isinii hojjennaa nu guddisaa waliin guddannaa nu jajjabeessaa tooni isinis nu jiraadhaa guddaa galatooma ulfaadhaa hin jedhaan uummata kooti. Okay, Bosiyo. Mee waan biraan odoo wannoon jedhin mee odoo duratti si gaafachuun ture si gaafanne biyyi kee dhaloota. Biyyi dhalootaa koo biyya gooticha jeneraal Taaddasaa Birruu godina Salaalee aanaa dhabuu abootee bakka jedhamutti dhaladhee guddadhe. Kanaaf ka waa'ee seenaa gootolee kanaa wajjin dhufte jechaadha waatu si keessa jira. Waan nama waan jira. Well, Bosiyo
gaafiif deebii kana qophii Dr. Googleetiif kennuu kee galatoomi siin jedha horii buli. Isinis jiraadhaa itti nuufufaa akkasumatti nuu jabaadhaa isiniin jedha galatooma.